Alright, barumsa keenya kanarraa kanaan waa'ee itti fufaa jecha kan barbaachisaa ta'e should jennee kan ilaalaa turreetidha. So kutaanarraa kun kan irratti xiyyeeffatu gaafiidha. Bifa gaafiitiin baranna jechuudha. So gaafiin takka yeroo kennamtu conditiontu kennama. Condition keessatti waan sammuu keessa isin dhufe deebisuu qabdu jechuudha. Conditionan erga dhumte booda immoo waliin hojjannaa jechuudha. Okay, suduudhaan amma gara gaafichaa haa deebinu. Gaafiin jalqabaa maal jedha? Jaakeetii uffachuun qabaa jennee akkamitti gaafanna? So akkana ta'a jechuudha. Should I wear a jacket? Should I wear a jacket? Jenna jechuudha. Asirratti yeroo hundaayyuu yeroo shouldiidhaan gaafii gaafachuu barbaanne shouldiin garam dhufti? Hima gama jalqabaatiin dhufti jechuudha akka agartan kanatti. So shouldii gama duraa finna. San booda should I wear a jacket? Osoo gaafiin ta'in duraa akkam ture? I should wear a jacket. Jaakeetii uffachuun qaba ka jedhu ture. So himuma san gaafii deebisuudhaaf shouldi gama duraa finne jechuudha. Should I wear? Asirratti wear jechuun uffachuu jechuudha. A jacket, jaakeetii jechuudha. Kana fakkaata deemisaati. Gara gaafiitti aanu irra deebinu. Dursinee karoorfachuu qabnaa jedha. Namni tokko dursinee karoorfachuu qabna jechuudhaaf Ingiliffaan akkamii jedha? Jechoonni baruu qabnu yookiin kan beekuu qabnu isa dursinee jedhuu fi karoorfachuu jedhu beekuu qabnaa jechuudha hima kana ijaaruudhaaf. Condition. Deebistan jedheetiin abdadha. Deebisaan isaa kana. We should plan ahead. We should plan ahead. Okay, asirratti akkuma beektan win pronounii nuti jechuu agarsiistudha. Win pronounii nuti jechuu agarsiistu yoo ta'u shouldii beektanii. Okay. Plan jechuun karoorfachuudha yookiin karoora jechuudha. Ahead dursinee jechuudha. So all together walirratti maal ta'a? We should plan ahead. Dursinee karoorfachuu qabna ka jedhu san kannaa jechuudha. Suuta jechuu qabdaa jettee nama tokkotti himuu yoo barbaadde yoo. Okay. Kan jalqabaa jecha suuta jedhu beekuu qabdaa. San booda shudii beekuu qabdaa jechuudha. So mee akkam ta'a kun? You should slow down. You should slow down. Jennaa jechuudha. Asirratti slow jechuun suuta. Slow down walirratti yeroo jennu suuta jechuu qabda ka jedhu nuuf kannaa jechuudha. Baay'ee salphaadha kuni. So namni tokko yoo nama biraa si eeguu qabaa jedhee gaafachuu barbaade akkam jedha ka jedhudha gaafiini. So akkas ta'a akkuma reefu isiniin jedhe gaafiidha kuni yeroo gaafii ta'u yeroo hundaa'u shouldin jalqabarraa akka dhuftu hin dagatinaadha. Okay. Should I? Shouldii booda kan aanee dhufuu qabu maali? Pronounidha. Pronounii I jettu ana jechuudha. So should I wait for you? Should I wait for you? Should I wait for you? Jenna jechuu akkasi dafnee jenna. So wait jechuun eeguu yeroo ta'u for you yeroo jennu si eeguu jechuufi. Yoon sihi. So si eeguu qaba jettee gaafii gaafachuu barbaadde taanaan should I wait for you? Akkas jenna jechuudha. Gaafiin itti aanu kanadha. Warra ishee bilbiluu qabdii jedha. So warra yookiin maatii
jechuun maal jechuudha? Ishee jechuun maal jechuudha? Bilbiluu jechuun maal jechuudha? Qabdii jechuun shoodidha. So himoota kanneen Ingiliffaadhaan walitti fiduudhaan ijaaruu qabna jechuudha. Isa condition. So deebiin akkana. She should call her parents. She should call her parents. She should call her parents. Jenna jechuudha. Shin ishee yeroo taatu, shoodiin qabdiidha. Call yeroo jennu bilbiluudha yookiin immoo yaamusni ta'a yeroo kaani. Her yeroo jennu ishee jechuudha. Asirratti parents jechuun eenyu? Maatii jechuudha. Parents. Okay. So dafnee jechuudhaaf she should call her parents. She should call her parents jenna jechuudha. Isheen maatii isheef bilbiluu qabdi. Kana waa akkamitti deebisna? Balbala cufuu qabdaa jedha nam tokko nama kaaniin. Very simple. Deebiin kana. You should lock the door. You should lock the door. Asirratti yuun sihi shoodiin qabdaadha. Locking cufuudha. The door maali? Hulaadha jechuudha. Simpleedha. Hedduu salphaa. Sirriitti dhaggeeffachuu qabda jettee nam tokko gorsuu barbaadda. Akkamii jechuu dandeessa? Sirriitti jechuun maal jechuudha? Dhaggeeffachuu jechuun maal jechuudha? Walitti fidaa. You should listen carefully. Asirratti inni reefu sirriitti jechuudhaaf akkam jenne isa carefully jennuun kana jechuudha. Carefully jechuun maal jechuudha? Sirriitti jechuudha. Listen yeroo jennu dhaggeeffachuu jechuudha. Listen hin jennu yeroo barraa akkasi barraa listen jennee dubbisna jechuudha. So you should listen carefully yeroo siin jedhan sirriitti dhaggeeffachuu qabda jechuudha. Ciree nyaachuu qabda jedha kun. Jechoota beekuu qabnu keessaa ciree fi nyaachuu ka jedhu beeknaan gahaadha jechuudha deebii kana deebisuuf. Maaliif jennaan shooduma itti daballaa jechuudha sammuudha. Akkas jennee deebisna. You should eat breakfast. So ciree nyaachuu qabda jettee yeroo nama dubbattu you yookiin si jettee nama tokko dubbisu jirta. Jechaan jirre malee akka nama sanitti akeekaa jirtu beekamaadha. Saniif you filanne you okay ati jechuudha. Should qabda maal godhu qabda? Eat nyaachuu maal? Breakfast. Ciree jechuudha. Breakfast jechuudha. So you should eat breakfast. Ciree kee nyaachuu qabda jechuu jirre jechuudha. Ammatti gahuu qabu jedha asirratti. Akkamitti akkana jechuu dandeenya? They should arrive by now. By now ka jettu tuni ammaan yeroo takka loqoda garii keessatti ammaan jechuu dandeenya. So namoota eegaa jirrutu jira dhufuudhaaf. Namni eegaa jirru suni yoo ture jarri sun ammaan as gahuu qabu. Maal ta'an laata jechuu yoo barbaanne scenario akkasii keessatti jechuudha. So ammatti as gahuu qabu jettaan nama kaaniin maal ta'an laata jirri. Okay. Haasawaa akkasii yeroo fayyadamnudha jechuudha. Akkam jenna? They isaan jechuudha. Should qabu maali? Arrive. Gahuu. Iddoo tokko gahuu jechuudha. Bakki isaan gahan bakka itti nuti eegaa jirru jira.
So they should arrive by now. They should arrive by now jechuun ammaan gahuu qabu jechuudha. ID koo fiduun qabaa jedha asirratti. Akkamittiin gaafii akkasii gaafadha. Asirratti akka hin daganne yeroo gaafii ta'u should'iin jalqaba akka dhuftuu fi itti aanee pronoun'iin akka dhufu qabu hin dagatina. Akkuma isiniin jedhe should'iin jalqaba irra dhufte san booda pronoun'iin yookiin bamaqni I jedhu itti aanee dhufee jechuudha. Sababni isaatis waa'ee kiyyaatiin haasa'u jira waan ta'eef. San booda bring jettu dhufte jechuudha. Bring jechuun fiduu isa jennuun kana jechuudha. My ID ko. ID maali? Eenyummaa kee jechuudha. Waraqaa eenyummaa keetiiti. So should I bring my ID? Should I bring my ID? Jenna jechuudha sitti. ID koo fiduun qabaa jechuudhaaf. Jiimaa deemuu qabda. Gara mana jiimaa deemuu qabdaa jedha. Asirratti mana jiimaatii fi deemuu qabda kan jedhuma beekuudha. So deebiin isaa you should go to the gym. Asirratti gara kan jettu tuni tuudha. From say kan jennuun san jechuudha. Iddoo tokko irraa tokkotti deemuu kana akeektu jechuudha. So gara mana jiimaa deemuu qabda kan jedhuuf you should go ammaasii you should go deemuu qabda kan jedhuudha asirratti. To the gym gara mana jiimaa mana ispoortii jechuudha. So akkamitti dafnee jenna you should go to the gym. Inni kuni isheen nutti dabalamuu qabdi jedha. So ka beekuu qabnu isheen kan jedhuu fi nutti dabalamuu yookiin immoo iddoo tokko namoonni taa'aa jiru yookiin immoo uuma ta'eenu namni tokko akka garee tokkotti dabalamu yookiin akka garee tokkotti dabalamu kan agarsiisu jecha beekuu qabna. So akkamtaa deebiinsa she should join us. So asirratti jechi join jettu dabalamuu jechuudha. Yookiin gareen takka taa'aa jirtu namni dhaabbataa jiru tokko jiraate so akka namni sun nutti dabalamu yoo gaafachuu barbaanne jecha join jettu fayyadamuu qabna jechuudha. So join us. So asirratti jechoonni join us jettu kophaa isaanitti maal nuu kennu nutti dabalame jechuudha. Asirratti she jennee eegallee hima kana isheen should qabdi. She should isheen maal qabdi ta'uu qabdi join us nutti dabalamuu qabdi jechuu jirra jechuudha. She should join us jennaa jechuudha. Hordoffii gochuu qabda akkamiin jetta nama tokkoon. Hordoffii yeroo jennu namni tokko mana yaalaas haa ta'uu wantoota tartiibaan fudhachaa jiru tokko akka itti fufuu qabu gorsuudhaaf akkam jenna. Hordoffii jechi jettu maali? Kan hafee isuma kana ni beektu. Mee akkamitti hima kana ijaarra hima gabaabaa kana. Deebisaan akkana you ati jenne should maal ta'uu qabda qabaachuu wanta ati godhuu qabdu si agarsiisu jira. Follow up. So jechi ijoon nuti barbaaduu qabnu beekuu qabnu isa kana jechuudha. Follow up ishee jettu tana jechuudha. Hordoffii jennaan afaan Oromootiin. Okay. You should follow up. Hordoffii gochuu qabda jechuudha. Ammaan beekuu qabu jedha. Akkuma reefu jedhee ammaan ka jennu ni beekna reefu laallee turre beekuu qabu. By now isee jennu sani. So walitti dabalame hamman eegaan hin tiisini kanne.
So they isaani waa'ee isaanii haasoo jirra. They should know. They should know. Beekuu qabu. By now. Ammaan. So wanta ati eegdu tokko jechuudha. Namni sun yeroo ati haasawaa san haasoftutti already waan san beekuu qaba jettee yeroo yaaddu hima akkasii kana fayyadamuudhaaf akkanatti jenna jechuudha. They should know by now. Ammaan qaata beekaniiru yookiin beekuu qabu. Tarii namoonni sun beekuu dhabuus danda'a jechuudha. Yoo orraafatte bilbiluu qabdaa jedha. Yoo orraafatte. Orraafachuun maali? Bilbiluun beektu qabda ka jedhus waan beektuuf akkamitti ijaarta hima kana. You should call. Bilbiluu qabda hammaasi. Yoon sihi shouldin beektu calling bilbiluu jenne. If amma jechi ijoon takka isii if jettu tana jechuudha. Ifin afaan oromootiin isii yoo jennuun kana jechuudha. You should call jedha bilbiluu qabda. If you are late. If you're late. Asirratti apostrophe jennaan mallattoo tana. So are ka jettu you are ka jennu gabaabsine you're. So if you're late yoo orraafatte ka jennu san jechuudha. Jechi late jettu orraafachuu yoo ta'u. So you should call if you're late. You should call if you're late. Akkasit dafna jenna jechuudha. Yoo orraafatte bilbiluu qabda. Orraafaddeettee bilbiluu qabda jechuudha. Ani ishee gargaaruun qabaa jedha nam tokko. Himuma kana Ingiliffaan jedhi yoo siin jedhan akkamitti jetta? Ani jechuun akka ta'e beektaa? Isheen maal akka ta'e beektaa? Gargaaruulleen salphaadha. Mee ijaara. I jettee galte jechuudha. Ani should help gargaaruun qaba her ishee jechuudha. I should help her ishee gargaaruun qaba. So barumsi keenya kan waa'ee should'iitii wal qabatu xumuramee jira. Kana booda barumsa biraatiin kan wal agarru taha yoo Rabbi jedhe. Isinirraa wanti eegamu maali? Jechoonni fi himoonni should'ii wal qabatan hamma kana qofaa miti. Kuni karaa isin agarsiisuu qofaa fi so isin immoo fakkeenyotaa fi himoota adda addaa kan wajji ilaalaa turre san irratti hundaa'uudhaan hima mataa keessanii ijaaruu danda'u qabdu. Komentii jedhallee waan ijaartan san naaf kaa'adha kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha komentii jalattis. So hamma deebine kutaa itti aanuun wal agarrutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now.